fuda la fajira khota qabanne angana nabeyta nitina min bafra afuri fi khulishana kuna khanan bayn injuru ya doni abo o fanne khota mali taada yachu takamale takada la fidala haso ya khaytu samutti di sida gutti na fanindu anjama khaysa o fanne aboni shagarre dirtin jirtu nu khota jannatu manjamu male amma dala wal fuda yette ati sabrina fute jirta alimbo yakkamtu da video dan arka qaban video mali video arka qaban video raga da qabani abo anin jenjurun je video arka qabani abo anin jen harka qaban video hayye gani lalla wahi dabadu nanje rakko amare funda je jasa kayatu adulan du bisera ko oromo rafidde je ati wa da jira amma gani sai chan dage ya me seri kamni saidi ol senetu me saidi bilbil jeni alafti tirana alafti tine saidi bilbilte saidi biyata mota ta gusa garte saidi nakka daqiqa sindame ta kamana murti ta kabiyete waraka sirra gurani saidi dalaga nisani san ni gorsina nanjani je amma fude polis tabia yo gesa yo hidan miji yo fida hotta yo gorsani galak sani simmo baka sin jaladi ma wada jitu ma jole na gode amma mutari malak ma yamte je jole ma yamte ma mutari ummata kana yaro ma tan de mu jutsana ni beita yaro oromo fi garte somalen yaro barwal barbad jira kana yaro tan khaysin chotana ma yamte sani video arka ka duba ma yamte am banne yakam tunum di sani haya yaro fani okay asirratti video sana isa arkatan jette man gabatin isa video sana isa arkatan jette hinjirtu video ni je video ni dabamte video na nakana jogo fas baata hono sabrina maan jette je sabrina je harma kana go harma malulta serri harma malulta serra na manju takane geisane dagenya abba mana gutakana dage ta ko na mai psa ka kabujja Tapta kura family mana tapta kura opening kura video bana do yeso mo salate jiran ene lagi video simple na lagi yo to be video video bani ase ayya je kama mana hida darba mean ni fita darba respond lagi yo to be borchina demtan yo to be borchina demtan yo rakina hiknaf demtam male yo rakina isit hiknaf demtam male yo to be borchina demtan huji nama kuma sadomiti narka jira dalagan kaba dalaga sani finde limarisko lal so jina da ko bole sai yo dubi ko kira to liga to fna demtan gefado moha o sinja moha da gefado moha dubi to abba barbade moha barbad moha na nagay moha abba barbad dubi na lafatte abata to media gubbatti na sain dubi na karabirate o fuj awzo de atis tu mar ko da no media gubbatti Oromo risko ko fan Oromo kuma domin lubusi sensitive la bachujir yo to be tiktok la bochu hey sabe how fatu ko fatet risko rakina si aso fio fatem tentati gefado no fidan kam no ti fetan da kam ni fidan darati do gefada wala da gefano ati kofti nazo na charasi khani nazo ita hoji kuma soddamati miti hoji miliyona takar ka kabat wanni isini matutun dhugaadha isin nuti si gaafachuu jirra dhugaa taanaan dhuga soba taanaan soba kanuma malee nuti dirqama wannummaan asirra si barbaanne hoottaa jennee uleedhaan miidiyaa sin finne baleessa kiyya anta kaanaa maqaa kayaam gorte naa dhimma sii dubbatu garte hin agarre ammaa saasoo sin haasaa turtan quban qabu akka nama tokkottiin isin dhuftee akkana naan jennaan nama san fidi nama san irratti si haasawaa dubbiin abbarra tolti abbaa duubatti hin toltu ati dhufte viidiyoo banatu sin jennaan banatte ammaas akkasuma viidiyoo banadhu waan isin jettu tanarraa qulqulleessi yoo dhuguma namas kuma soddoma kana qabdeeni deemte ummanni as jala jiru Somaalee jiru guutuun ragaa sii baate qulqulluu kataati waan isin haasoftu kanarraa ati nama qulqulluu san taanaan konferensii qabannaa wanni viidiyoo banadhu siin jeef gurbaan kun qulqulluudha riskoonii fi rakkoo qabdi jedhanii ragaa sii bahuu danda'an kaameraa duubatti ammoo namni siin beeku namni lafa sii beeku kaameraa duuba siin beekan tiktok hin beekan ta'a kanaaf habiibii kiyya atiis nama guddaa nutis nama guddaa riskoonis nama guddaa jalqaba desinay mon nama manan ne gujira nama to dalagaaf dhufe manan ne gujira sandi setin isin kabaje dhufe jalarra kaase isin aymo riskoon guyyaa qabamtu lubbuuf sotaa keessa jira Somaliland keessatti sababa max moha max moyimcha video warabe
dhimma saniif ummanni keenya halkan bikka bulu dhabee cinqachaa bule. Akkasumatti uummataaf furmaata barbaada olii gaccaca'aa ture. Hanga mootummatti iyyannee pirezidaantiin biyyaa gabbee dubbatutti uummata nurraan xiqqinaa jennee iyyachaa ture. Ganama akkuma waajjira dhaqeen ganama ture zaa lamaa kana waajjirarraa naanjaan riskoo barbaanna. Riskoo ammaan tana dhufuu qabdi. Waajjirri hoggaa nama barbaadan baqataa dhimma baqataa irratti daleena akkuma baqataa kaanitti nuyi kan nama fiduuf hoggaa namni dhufee furmaataatti kan nama malee ni hidhamaa riskoo irratti akka agarre jalqaba. Hoggaa natti himan ni yaamee riskoo bikka teessoo ta'e bikka dhaabbattuu deemte dafee kottu hin jenne. Maaliin wal qabsiisee akkasii yaame rakkina ammaan tana biyya keessa deemu jiru kana rakkina kana keessa yoo jiraatte asitti harkatti bikkitti yaamamte ministeera deebisanii qubsiisuutii fi mirga ilma namaatti. Mirga ilma namaa waajjira ministeera mirga ilma namaa keessatti rakkinni sirra gahaa hin yaanne ni yaame baqataa hedduu yaamaa ture ammallee yaamutti hin jira hidhamuu fi miti garuu hidhamuu sirraa waa takka irraa quban qabu badii sirraa quban qabu. Ni hoggaa yaamee jidduu ga'een uummata yaamsisiisan shakkee daayirektara waajjira sanii dubbisee dhimma tana hottu jedhu kun akkana barbaada eenyummaa isaaniitu hin beeku yeen baachii gaafatanii baachii nu barsiisan manni poolisa ta'u maaliif barbaaddanii jenneen baasanii viidiyoo nu barsiisan dhimma akkanaati leesbiyaanizimiin hoggaasanii rifadhe. Agaasimiin jee namni kun baqataa namaas jiru dhimmitti kun akkana teknii asirraa kan namaa fi dhimma tana ati jala deemi qabiin jeen. Riskoon dhuftee riskoo maaliif poolisaa si barbaada maaliif si barbaadan hin jeen. Ani hin beekne dhiyootan ijoolleen takka akkana na barbaaddisan ta'uu hin dabdula lakkii riskoo akkasii miti dhimmiti sanirra cimtuudha. Dhimma leesbiyaaniitiif si barbaadan jaanii maaliin jeen fuudhee waajjira ol naqee harka jiraatti osoo hin kannin riskoon dubbisi agaasimeen dubbisi jeen. Agaasimee biirootiin dubbisi jeen. Micciyoonis wajji jirti inni dhufan. Jeetiin kutee yuunivarsiitii hoggaa yuunivarsiitii deebi'u riskoo kutanii ni naan jaan. Michiyyoo fuudheetiin poolis xaabiyaa jala dhaqe. Poolis xaabiyaa jala dhaqee hoggaan jedha poolis dambii qorannoo yakkaa gaafadhu dhimma leesbiyaanii evidensii qabdii riskoon viidiyooleen isii waraabdu shari'aa biyyaatiin wal dhoyti jaan hoggaasan gaajee riskoon haala badaa keessa jirti. Riskootti seeneetiin gaafadhee ni deemaa mana dhaqaa mana meeshaa telefoona tokkoo fi meeshaa fi micciyoo fuudhee mana keetiin naa galche. Dhufnee micciyoo fuudhee mana galche laaqana binnee geessineef galgala hiraata fuudhee itti deebi'e. Ganama laaqana fuudhee hoggaan dhaqu riskoo lolaan akkaanan ani isii hiisisetti loltee micciyoo tiyya mana naa deebisi bas waa takka hin beeku naan jettu. Ninjeen riskoo dhimmititu yoo si hiisistu taate yoo dhimmititu CID jechuun waan biraatiin Criminal Investigation Department. Criminal Investigation Department yoo seentee dhimmiti ta'e qulqullooytee karaa prosecutoraa dabartee prosecutorii si fuudhee mana murtii si geessee dhimmitu yoo sirra murtooyte biitituun biyya Islaamaati murteen isii abata 5 ol yoo taate malee sanii gadi miti muciyyoon tun barnoonni irraan citin yoo karaa san ka deemtu taate muciyyoo ta'e wanni takka irraan geessu na abdadhuun jee riskoon isina beekti kan hangam takka kaan nama jaalladhu hangam takka kaan akka nama kabaju hangam takka kaan keessummaa ifi qabee jiraachisu ijoollee meeqa kanarra jiraattu sin beekti. Riskoo hoggaan akkas jeen ganama lammee isaadhaa loltee muciyyoo ta'e mana naa deebisinaan jedhe. Kayeetiin fuudhee muciyyoo mana deebisee fi hin hafne ittiin xabaqaa dhuunfaa guyyaa duraa isinitti taa'imu leegal kilinik karaa UNHCR'n xabaqaan godhameef looyarri godhameef. Looyarri godhameef san nagaafatte beebii muciyyoon jettu takka beebii jettee waan ishii nagaafatte naan jette KZC report godhuun maaliif barbaachisee naan jette. UNHCR qaamatti haaf biyya tana jiru baqataadhaaf UNHCR dura beeka dalagaan teenyaas nama rakkate UNHCR geessine UNHCR qaama seeraa xabaqaa akka bituufiif xabaqaa san geessineef xabaqaan san yeroo barbaannetti waan jalan deemaniif dhufanii isiillee dubbisanii jiran waan jala deemanii fixuuf hin dandeenyeef xabaqaa dhuunfaa abbaas ja'amu qabnee fi dhimmitisii osoo mana murtiin seenne negoosheet godhii baas jenneen dhimma san irratti negoosheet godhee mana murtii yoo seentee himata kanaatu rabba namaatti himanii karaa saniin abbaas negoosheet godhee baase. Hoggaachi baasu waraqaa karraa fuudhe CID poolisoota karraa fuudhan waraqaa moorahan irraan fuune ministeerri resettlementii fi humanitarian affairs irraan fuune
Riskoon nu wajjin naa wajjin eega baatee booda afaan nagayaatiin naa wajja haasofte waraqaa sandeeffachuu wayyamu tiktook irra baatee akka waan an daba isii irra dalagee haasawa kiyya raayoon riskoo dabarra yaaduu barbaade viidiyoo san anaa waraabee geesse anarraa harkatanii afaan isiitiin isiin qabeetu dhimma san quba qabaa hoggaa jedhamtu dhimmiti tun naas sobanii dogongoraan itti nanaqan akka isiin sayyaamtu nu godhin silaa hin beekee jalqaba hiyyaamu tun eega dhuftee bikkittisan bikkatti haati baqataa biyya tana jiruuf dhimmitisan mana murtii seentee silaa murtuutee oromoo Mo'aafiyya hoggaanii fi jarri dura siyaamee dhimmasiisi kannan san ati hin beekne jechuun waan kana ta'uu eega dhuftee waan akkam beeku hanga isiin dhufichasii osoo isiin karaa jirtuutiin viidiyoo maal jeetiin shakkee biiroo dipaartimentii editti daayirektara geessee daayirektartitti maalii jarri kun maaliif barbaadeenna nuti poolisa jaanii viidiyoo nu garsiisan dhuf yaame duruusii dhufu jirti yooniin deebisee dhimma saniif akomplisiitiin taa ifiitti yaafuu yakka keessaan seera yooniin isii eegaan viidiyoo harka deebi'ee jeen aan dhimma saniin qabanii baqataa biyya tana jiruuf bala biitti biyya islaamaa waan si gaafachuu barbaade isa kana akkatti hin beekne rabbiin kakachuu ni dandeessa isa kana wallahi takka irraa quban qabu akkuma isittiin piraanki tahee wanni kun anuun dagaggama taatee itti kakachuu ni dandeessan kanatti. Wallahi billahi irraa quban qabu. Hangaan waraqaa isii sanuu akka deebi'amtuu godhuu ni dandeessa amma. Biyya tanatti seerri akkaataa itti dalagu namni tokko gaa'ee akka dalagee biyyarraa ari'ame rikoordiin isaa yoo keessa isaa keessan seeniin dhokatee turee afaan if dhooysee boodarra haaree waraqaa narraa badeeyyee fudhachuu danda'a. Riskoon ammoo wanni isiin godhu jirtu isiirra dalagaa ni beeyti isiinis ijoolleen Somaalee afaan Oromoo beeytu jala akka jirtus ni beeyti keessiin isii tana booda riippoorti godhamaa akka deemus ni beeyti. If dhooysitee ana dubbattee xiqqishoo teessee waraqaa sanarraa baddeettee baafachuu dandeessitu. Amma immoo baatiif deemu jirti arrabni isiniin dhagaa hogguu. Ifirra dalagu jirti malee narra dalagutti hin jirtu. Arrabbiin teeknika ya rabbi akka isiin jechuu jirtu koomiinitiin na sosodaachisu jirti. Imbaasiin na sosodaachisu jirti. Annama siyaasaan baqatee biyya tanatti jiru. Adeemsi isii anaafillee gaagama akka ta'u keessa deemu jirti. Anaa hojii maan haasaween bikka naa arrabsitu. Okay, galatoom ulfaadhu. Amma isin jechuutu laal obsi baabaayi obsi. Haati dhimmaatu as jirti osoo haati dhimmaan dubbanne nama biraa maaltu kana iyyisiisasa muutu qabadhu taa'e. Ni dubbanne nuti waan bakka nurraa hafetti nutti himne gorsi. Hangasitti ammoo haati dhimmaa as jirti. No. Namni siree beeku jira risko. No, dhimma kana sagalee kiyya jira. Warra community keessa dalaguu beeka. An community keessa wallaala xiyyaatiitu an community keessa seeraa beera kana wallaala xiyyaatu ragaa tokko maletti osoo guyyaa tokko riskoo akkam jirte deemanii keessa dhufeen allaalin bahuu dandee malee akkaataa sira isaaniitiin an nama amata shannan murteeffame micooti jedhanis amata shanummaatiitiin murteeffamuuf deemte asii baratti jaaniini bakka anaa jalaatii deemalee silaa wanni sana osoo mallatteessee har'a silaa asiin jiru. Warana rabbi ammaan ta'e bara jarjara portu godhamu buloo ibsa goda isaanin gaafadha buloo kana goda isaanin gaafadha ni ibsa buloo kee bar ibsa buloo kame okay gaafin qaba ibsumaa fin gaafin qaba namni tokko dhimmi kun dhimma dogongoraati maalallee fidanii jiranii waraqaa dhimma dogongoraati jaanii waraqaa eenyummaa kan nuufi qaban takkaffaa akkana fuudhanii amata 5 amma fakkeenyaaf hoggu mana hidhaa deemtee mana hidhaa keessatti dhimma kanaa kanaaf hidhamte jaanii waraqaa si fidaniiti looyera meeqaan amiin deebite dhageeffadha obboleessi xiyya qaali obboleessi xiyya daqiiqaa tokko na dhaggeeffadha. Bilees dhiifama si afaan qabee dubbiite. Namni waan san kan nuufi danda'u isa kana mo'aa kana. Dhagaye amma inni dura taa'aa Oromoo community'ti siiniin jedhe. Nama soddomii oliin biyya tana keessatti waa'ee hojii isaa dhiisi dura taa'aa akkasiitiif dura taa'aa akkasii dhiisi. Walumaa gala wanni waan kana kan nuufi danda'u waan kana kan nuufi looyera isaa akka yoonni akkasii yera na family amma haasawu dhaggeeffadhu mee baabii dhaggeeffadhu waan hin godhu deemu sii galee ama I'm talking right waan first isaan jaan kana laal mee obsi aji sabboona kee waan hin godhu deemu sii galee
yoo gurbaan kun waan isaan jaan kana godhuu danda'e aangoo akkasiisan qabaate hojii kana hojjechuu danda'e karaa fagoon deemnu isaas komii irraa dhaabne aarii isaatis lola isaaniitis dhiifne Anggo bakka tanaa yoo qabaanne riskoo fi shamaa tole fide yaadata. Angoo fi bakka kanaa yoo akkana haniin barbaade deemu kanaanis anis kana waliin barbaade deemu isa kanarraa immoo jalqabarattuu riskoo waa'ee isaa kaasuu fi isaan maaltu walitti fide bakka tanaa inni komanituma gargaaruudha malee riskee gawwalee yaabuu hin qabu. isa kana laali isa kana riskumaa isin kunuu akka amantuun barbaade amannaan Ilayin guyyaa san isii yaamini balaa guddoo isii qofa balaa guddoo akkamiin beekte balaa guddoon irra buusirraa akkamiin beekte Shimpiro balaa guddoo jettee micoon takka illee doon tana sodaachifte naa isinii maa hoota. jaayilu Balaa godhaa ture guddoo jettee micoon takka doon tana sodaachifte. An shimpirraa as gubbara dabruu hin dandeessu. An sukuritti guddoodhaan qabu obboleessa kiyya nama warra biyya biraatiin jara keenya hedduu takka ni deeman nama. Waguun dubbadhu bar nama meeqaa wal cinaa akka wannatti shimbirrootti kan wiilisitu ichaadar Baabii ati waa'ee kanaa keessa beekta. Assalamu alaikum. heeraa fi seeraa jirere heeraa fi seeraa Mee obsi baabii kana godha. Hold on. I'm talking like but Brescia. I ask her first, right? I ask her. Isintuni dhimmi isii solve ta'uu hin danda'u. Namni tokko guu badiin takka irratti haapin hin tahin waraqaa fuudhanii namni kun badii hin qabu namni kun badiin alatti asitti hidhamee namaa riippoorti godhe jaanii waraqaa katabanii fi saniifuu yoo inni keessa dalagabeera. Waraqaa katabee fi waraqaa isii heeraa fi seeraan achitti deebisee qulqulleessuu danda'a dhimma isii kana akka inni jirutti